Egaa amma kallattiiwwan kan ilaaluuf adeemnu haardweerii kompiitaraadha. Haardweerii kompiitaraa keessa siistem yuunitii beektu jedhee yaada. Siistem yuunitii keessa wantoota jiran tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Akkuma agartan as bakkee irratti kan argaman wantoota hedduu jechuudha. Akkuma agartan wantoota hedduu fakkeenyaaf gara maazarboordii kanaa yoo dhufne wantoota hedduu faayidaa gurguddaa qaban wantoota baay'ee gati jabeessa ta'aniif faayidaa gurguddaa qaban tureera. Mee fakkeenyaaf jalqabarraa yookaan as bukkeetti kan argamu paawar sappilaayidha jechuudha. Paawar sappilaayiniin kun yeroo kompiitara keenya banuuf jennu akkuma beekamu paawarii karaa kanaa itti keenya. Innis faanii mataa isaa danda'e illee ofirraa ni qaba jechuudha. Kan hin ho'inee fi asiin paawarii ni gala jechuudha. Paawarii gali sana AC irraa DCtti iddoo nuti jijjiiru iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti jijjiira jechuudha. Inni biraan faaniidha. Faanii gosa sadii jira as keessaa tokko kan guutummaa isaaf ooludha. Faaniin kun siistemii yuunitii kana guutummaa isaa ho'arraa eeguuf kan tajaajiludha. Faanii isheen kun immoo kan kana jala kan jiru CPU dha. Central Process Unit kan jennudha. Brain of Computer kan jennee baranne sanadha. As jalatti argama jechuudha. Waan hundaa daataa hundaa process gochuuf kan nu gargaaru CPU as jala jira jechuudha. Power supply kun illee akkuma nama isinitti agarsiise faanii mataa isaatii qabaachuudha. Bakka irraa mul'ata. Kun akkuma agartee iddoo kanatti argamu faanii kan power supply jechuudha. Inni biraan asitti akkuma agartan CD-ROM jechuudha. Kun CD-ROM kun kan nu fayyadu karaa CD gashinee kun akkuma agartan asiin iddoo CD galudha. Asiin erga CD gashinee booddee daataa barbaadne gara kompiitaraatti dabarsuuf kompiitara irraa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun immoo hard diskidha. Dhagaa saayitii yookiis dhagaa baatirii kan fakkaatu CMOS baatiriidha. Isa kana yoo keessaa baasnee kan inni nu gargaaruuf faayidaan kana guutummaa guutuutti akkuma baranne guyyaa fi configuration setting adda addaa to'achuun nu gargaara jechuudha. Isa kana yoo keessaa baasnee guyyaan keenya saayitiin keenya seeraan hojjechuu ni danda'u jechuudha. Gabaabumatti inni kun faayidaan isaa kana warri kunis ba'anii deebi'uu ni danda'a jechuudha. CMOS baatiriis baasneetti qayyaduu dandeenya. Keessaa baasuus ni dandeenya jechuudha. CMOS kana egaa akkuma agartan faayidaa gurguddaa wantoota qabantu jira. As keessaa CPU jira. CPU brain of computer kan jennu sana isaan arguu hin dandeenyu. Maaliif salphaatti miidhamuu waan danda'uuf haala miidhamuu hin dandeenye sibiila cimaallee ofirraa qaba. Faanii illee addaan ofirraa qaba jechuudha. Shiboo hedduutu as keessa jira. Fakkeenyaaf inni kun kan inni gargaaru paawarii asirraa fudhee gara kanaatti fidaa jechuudha. Gara maazarboordiitti geessaa. Isheen kun immoo gara diksiitti geessiti.
Inni kun immoo akkuma beektan kunoo CD ROM irraa fuudhee kan gara boordiitti fiduudha jechuudha. Inni kun immoo maazer boordii irraa fuudhee gara sisteemii hard diskiitti fida. Inni kun immoo power supply irraa fuudhee gara CD ROMitti fida jechuudha. Egaa faayidaan isaanii kanadha. Gabaabumatti kan nuyi teorii isaa barannee guutummaatti kanadha. Viidiyoo biraa isiniif qopheessinee amma dhumnutti baay'ee.